nama kana bagaruu rabbi ammoo iddoo garaagaraa jiru sa'aatii barbaade waan barbaade bira dhaabbachuu ni danda'a. Kiyaar kan saba kana hundaati waan ta'eef kun waan irratti illee waliin ji'a yookiin waggaa ta'anii mari'atanii torbaan kana keessatti hundi keenya gahee qabnu baanee makiinaa isaa bakka buusuu qabnaa jedha. Kanuma yaadni kan koo gara kootiin guruppii hineetiin gara keessaatiin bakka wanti kun irra dubbatamuu qaba galatooma. Ayye galatoomi mee artist Amin isinillee dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ummata bal'aa saba bal'aa nagaa jirtanii warri gastii irra jirtanillee warri jala jirtanillee baga nagaa taatanii abbaa giddii fi kiyaar waa hundaa dura baga rabbii lubbuu keessan oolchi. Wanti guddaan addunyaan ima dabarti addunyaan ni dhuftee ni lufti garuu isin immoo lubbuun ooluun keessan nuuf waan guddaadha. Isintu faaya kenna isintu miidhagina kenna isintu mootu sagalee kenna. So Kiyaarin ani dhugaa dubbachuudhaaf kiyaar ani qabsoo Oromoo kana keessatti guddate. Mucaa gaafa harma haadhaa gadhiisu online nama kanarratti isa beeka. Harma haadhaa akka gadhiisen Facebook irratti gabbahee sagalee uummata Oromooti osoo ta'u online nama kanarratti guddate online nama kanarratti areeda baase waa hunda baasee jechuudha kiyaar kun. Saba Oromoo biraa galata qaba inni qaba. Har'a mootu mucaa kana qabeenyi inni qabu wanni inni tattaaffatee ittiin hojjetu wanni inni ittiin jiraatu harkaa badee jira maal haa goonu ka jedhuuf wanti godhamu sabni kun mucaan kun harka nurraa qaba waan dandeenyu cinaa dhaabbannee gadhaabuu qabna konkolaataa kanaa miti kana caaluu bituu fi qabna. Mucaan kun ifaajee nurraa qaba siyaasaba ifaajee nurraa qaba ifaajee isaa tana mootu jaalalaa fi kabaja isaaf qabnu mootu wanta ati nuuf ifaajje siin mala jenneeni konkolaataa kana caalu binnee fi abshir jennee fi hamilee inni duraan saba ofiitiif ta'eetiin sagalee inni saba ofiitiif ta'aa ture san daranuu akka nuu ta'utti hamilee haa taanuufin jedha galatooma waan nurraa eeggamu nullee warri biyyoo alaa jirru kennuu qabna warri biyyoota adda addaa jirru jechuudha. Saa'udirraa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa bakkoota hundaa warri jirtan addunyaa kamirraa warri jirtan waan dandeenyuun akkaawuntiin nu haa kennamu irratti darbina. Irratti darbineet konkolaataa kana caalu binnee fi jaalalaa fi kabaja isaaf qabnu ammallee mootu warra diinaa dhuguma dubbachuudhaaf Oromoo qofti warra Amaaraa qofti odoo hin taane namoonnummaan kenna tokko illee Feesbuukii kana irratti illee argaa ture baga sitti illee kan jedhanii turan hedduu jira. Wanti kun nu hin malu jara kenna. Baga hin jedhamu baga rabbi lubbuu si baasi jedhaati akkasitti jajjabeessaa hamilee haa taanuu fi obboleessa kenna kana mootu diina garaa gubuu qabna binnee fi konkolaataa gaarii kanuma galatoomaa kanuma jechuu barbaadan. Please warri live irra jira warri bilbilaa jirtan please hin bilbil. Live gubbaa jira kanatti hin bilbilinaa. Nasri ka biraa maal goota beektaa? Nasiro takkamaa dubbadhu ani please bakka hani karaa waan deemu. Hojii taa deemnu kara hojii taa deemnu haa gargaarru irratti walii galtee jirna kara hojii taa deemnu. Okay. Okay. Asliya magara bisin baase. Kabra ga yutu ga beta jireenyi sabe jo makina ku jireenya dhugaa dubbachuu masitti beta makina malee gadi baatu beta. Fakkeenya waa sadi barbaachisa. Akaawuntii Itoophiyaa illee barbaachisa jedhu. Sanii fi onna furmaata deematti ameen. TikTokii ammoo TikTokii irra taa'ee namni rakkoo qabu hin baasna TikTokii irra waan galii ta'e hunda. Amma giiftii yeroo hin gubnu wanni guddaan lubbuun isaa ba'uudha gara qarqarsatti seennu haa qarqaarru mucaan kun ifaajee nu biraa qabaa. Saba Oromoo jecha diina baay'ee bitatee jira. Diina isaatti kufachiisuu hin qabnu. Kanas ta'ee sanii qarqaarsi wayii gamurtaa'ee gara qarqarsatti seennuuti hojiitti seenaa. Wanti guddaan lubbuun isaa ba'uudha makiinaan ni bitama inshaAllah. Dr. Ililli fi Umar dubbadhaa warri hin dubbatin. Assalamu alaikum. Manasiro dhagahamu dubbadhee ture yaa. Okay, dubbattee Umar. Okay, Ililli dubbadhu. Galatoomii
Tifi ani hedduu miidiyaa kanarratti illee dubbiin beeku garuu dhugaa rabbiirra hedduu natti dhaga'ame ijoollee tana baga rabbi lubbuu isaanii baase ani gaafaniin mantii san argu makiinaa san argu abbaa giddiitiitu poostii godhe dura dafeen komentii jala seene beeta lubbuun ba'uu isaatu amanuun dadhabe hin barbaachisu abbaa giddii poostii godhuuni garuu alhamdulillah baga rabbi lubbuu na baase so hedduu na dhagame hedduu qalbiin kee cabe dhugaa gargaarsa miidiyaa kanarratti hagas wa'ada seeni janii soban san osoo hin taane gurbaa kana waan maqabatamaa ta'e ammaan sana gartee walitti qabanii fi makiinaa san caaltu bakka buusuu fi qaban dhugaa osoo nuti silaarraan tana biyya faranjii ta'e gurbaan kun osoo qashita kan qabaannee gabbee kireeditii isaatiin fudhata garuu jireenyi biyya arabaa akkasii miti keessa jiraadheen beeka waan ta'eef so wanni guddaa lubbuun isaanii bahuudha baga rabbi lubbuu isaanii baase warra gartee biyya faranjii kana keessa jiranis raayisii zallee wayin kaashaatti wayii takka qopheessiti namni hundi haga humna saada jechuudha dubbattanii jirtanii xuuxxonna 50 nama tokkoof baa nama 50 faaya akkuma jaansanii namni hundi abbaa doolaara 10 fidu abbaa 5 fidu abbaa 10 fidu yoonni fi walitti bu'ee bakka takka cufa soosaniif akkasitti mucaa kanaan fi gargaaruu miselinjaa dhiifama gadubbisiin beeku hedduudha waan manatti dhagahamee fi galatoomadha nasri anis haagumna xiyaada zallee sin qopheessanitu wayin kaashaappii sin qopheessan irratti ni erga galatuma kan malsin jechuu barbaada. Wanni godhu qabdu kaashaappii mee isa gaafadha. Akkaawuntii biyyaallee kaashaappii fi kan biyya jirtanillee qopheessaa. Ziizoo ol galchaa kaashaappii mee kan ziizoo goona. Akkaawuntii biyyaallee qopheessaa. Lammaffaan immoo ani yaada tokko qaba. Yaadni an qabullee jecha akkaawuntii biyyaallee isinii maxxansinaa. Akkaawuntii ka biyya kana keessaa ka warra Dubaay garee goone akkaawuntii garee keessatti himnaa fi viidiyoolee dalagnaaf ka warra biyya kanaa jechaadha. Biyya kana keessa taa'ee warri akkaawuntii Itoophiyaa irratti illee qarqaaruu barbaadan ammoo akkaawuntii ziizoo kootu seen kaa ziizoo si harkisaa jira kootu seen. Akkaawuntii ka biyya kana keessaa isinii maxxansina. Warra Dubaay ammoo garee illee ijaarree keessaan maal akka godhuu qabnullee waan jiru waliin dubbanna. Kanaaf Dr. Lillatillee galatoomii ulfaadhuu nagaan ture sanyiitiya. Abshiree galatuma. Kunis tokkotti. Amma maal yaada tokko yaadee beeytanii yaada kiyya kana yaadatti kennitanii warroonni karaa giiftiitiin illee lakkee an akkaawuntii irratti illee galchuuf naan mijatu waan qarqaaruu ni barbaadu ammallee karaa giiftiitiin qarqaara jettan yoo jiraate karaa tiktokii kiyyaatiin tiktokii isaa irraa lakkoofsi bilbilaa inni ittiin banate waan badee jiruuf irraa baasuun waan hin dandamneef waan humna keessanii waan isin dandeettaniin karaa giiftiitiin illee qarqaaruu ni dandeessanii sana booda ammoo an isa wajjin screenshot godhee waan ummanni wanta jedheef isinii maxxansee withdraw godhuuf hin danda'a. Warroonni karaa lakkii an akkaawuntii baankii kaashaappii fi irratti illee naan mijatu. Neetworkiin na dalagaa hin jiruti gara magaalaatti yoo kalaa deebi'ee dhufaanatti dhagahamaa hin jiru wanni san haasoftan tokkollee hanga reefu. Sagalee neetworkii kiyya rakkisa baattaa keessa bahee. Okay, kaashaappii kan kennaa erguu dandeessaa Ziizoo? Sagalee kee banadhu yeroo tokko. Hello, Zizo. Sagaleen kee jira Nasri. Amma hin dhaga'ama kaashaappii keenaaf erguu dandeessaa? Kaashaappii hin cufame. Kaashaappii ilillimi maaliif baatte? Kaashaappii umbusha hin qabdu? Umbusha illee godhuu hin dandeenya rakkoo takka illee hin qabu. Zizo inka ba garo karade Zizo abba galchi mana himun da obeta karawan da mu jiro kam maybe yo abade sai timun danda wakin nga bani yacho sigale okay kiyaari mataa isaati yoo ol galchee namni inni beeki walitti dhiyaatuun kaibal urra na hagal yoo kennu taate nama sawwaamne ka isaa irratti hagalchuufi ala kula Assalamu alaikum. Akkuma seenuu rakkoo qabu kiyya godhaa jettee yeroo tokko Dr. Biiftuu gasi buusee kaashaappii illee irraa fuudha. Kootu illee okay. Dr. illee rakkoo qabu ka isin illee nuu ta'a kaashaappii yoo wannaa jette.
Ililli. As jalan nu habarreessitu baabarreessitu siin rakkoon qabu. Koomenti jalatti nu barreessi anallee keessaa naa ergi waraqaa irratti illee maxxanfadhee suuraa irra godhadha as biratti jecha bakkuma suuraa kanarra godha. Yaa garuu akka filannootti wanni gootan maaliif beekta amma yoo namni duraanuma 100 eeguu kaashaappinii chaarjii godha waan ta'eef osoo inni fi zallee godhanii gaariidha zalleen ammaan tana daaretti. Zeelaa godhanii Ililli. Zeelaa godhanii. Osuma kenniif. Yaa lakkoofsa. Zallee keessi naa barreessi. Okay, ayyee bakka isin. Keessaan barreessiif keessaan barreessiif. Itti garba tokko kanaan naa barreessi ishii. Abshira ayyee. Ayyee. Waan itti Kan asirra akkasuma yaa zeeli noo yaa zeeli yoo ta'e bareeda. Tagara wannaa kanoo maal jettan gara gama giiftiitiin warri waan barbaade kennuufii danda'u illee yoo jiraate darbuufii hin danda'anii abbaa giddii wal iskiriinshoot goonee withdraw godhuufii dandeenya. Ka akkaawuntii biyyaa ammoo kiyaari marraa fuudhee isinii maxxansa. Nasri waan goonu mee yeroo tokko gara wanni sanitti taruun turatti wanti godhamu jalqaba namni waan danda'u waan arge irratti akkaawuntii qophaa'e irratti namni zeelii irratti ta'ee waan qophaa'e irratti namni haa darbuuti. Namoonni amma Kiyaar Dubaay jira warri ala jirtan warra gara Ameerikaa kana jirtan zeelii irratti darbuu dandeettanii warri zeelii sanii hayyamu warri sanii hayyamne immoo lakkoofsa Kiyaar irraa fudhatanii direct Western Unioniin erguuf hin dandeettan Kiyaarii lakkoofsa isaatiin yoo lakkoofsa baafate lakkoofsa haaraa argatee jechuudha. Kana waan ta'eef sun qarqaarsa akkasitti haatamu haa deemuuti waa'ee giiftaraatiin wal qabatee harka 100 keessa harka 70 tiktaakan nyaataa waan kan osotti yaaddanii akkasitti itti qophaa'ee wayye jedheeti meeloodee faa galchi anjalaa bu'aa akkasitti. Ammaaraachi sadaffaati ziizoo ila namni barbaade namni garee nama fakkeenya deemee baankii deemee erguu kacee jiraachuu danda'a. Siigalee. Shan muratee 50 muratee waan inni darbeefiin namni lakki ani waan danda'u baankii deemuu tokko barreessu jira Kiyaar Bashir. Kiyaar waa darbisee harkisaa. Abaaboo darbisee harkisaa. Malee akkanatti tokkoon si galchuu hin dandeenye. Waalaikum salaam kumeessoo dubbadhu. Galatooma duraan dursee obboleessa keenya Kiyaariin baga rabbiin baasee itti aansuudhaan ammoo wanni amma eegalle kuni waan gaariidha waan godhamullee qabu. Kiyaar jechuun dhugaa dubbachuu fi nama dalagatee dayfa ofiitiin bulu kana namni martinuu hin beeka. Haga nama biraa maqaan tokko nama kanaa. Sagaleen kee fagoo jira kumeessoo. Sirreeffadhu. Dhagaamu sagaleen. Kiyaar si galchuu naa didaa jira mee laayivii kana keessaa bahi deebiseen itti fuufati kumeessoo. Keessa jiru ijoolleen Dubaayin keessa jirtu guruppiin hidhama wanna as jalatti wanna jedhaniif illee hin jiru. Warri Kiyaariin beeytan Kiyaariin dubbisu warri Nasrii beeytan Nasrii dubbisu warri nu beeytan yoo ka anallee dubbiftan taate guruppiin already hidhamee jira. Guruppii san keessa isin galchinaa achi keessatti waan dandeettan waan humni keessan danda'u dirhaama takka taate waan humni keessan warra biyya biraa jiru akka ziizoo warra Ameerikaa fi Awurooppaa kana keessa jirullee jalqaba Nasriyaati waa kaashaappii jedhan kana waan kanniin qopheeffattee dhufuu qabda ture beektaa. Waan amma beellama itti qabanii borullee itti deebi'anii guyyaa biraallee itti deebi'an osoo hin taane waan kana ammuma jala sarartanii akkaawuntii ka biyyaallee maxxansitanii akkaawuntii asiillee ka warra Ameerikaa kanallee maxxansitanii namni asumarratti eega dubbatame beeta boriyoo itti deebi'an akka har'aa kanaa miti beete. Kanaaf warra kaashaappii kanallee akkaawuntii isaa fidaa warra Itoophiyaallee ka nigdi baankiillee namni yoo asirra maxxansitan ammuma itti galchuu danda'a namni beeta moobaayil baankingii namni hedduu waan fayyadamuuf. Kanaaf akkaawuntii isaa qopheessaa lafa kaaya. Beellamni itti qabamu tokkollee hin jiru. Gastii cufee yoo banne malee Kiyaariin naa galchaa hin jiru. Maal akka ta'e beeku kan TikTok aboo rabbiin sodaa dhandhama. Cufii bani kaayyee gadduuna. Cufii bani sirraa baana. Bakka gadi sin duuchisu biyya naa galchuu didaara waan ta'eef isa dhiifama. Baga jiraatte hunda dura osoo Kiyaariillee waan dubbanne waa takka lama jedha. Hunda dura baga rabbiin Kiyaariin lubbuu isaa baga rabbi baase wanti guddaan lubbuun isaa bahudha. Duniyaan ittuma deebi'anii homaa miti hin dhuftii akkuma jedhamu sani
dhugaa rabbii yoo dubbanne baay'ee waan garaa nama nyaatu akkaataa hundumaayyuu keessa walii beeynaa akkaataa mucaan kun itti makiinaa tana bitate beeynaa haalli akkaataan inni itti jiraataa jiruu fi akka itti inni dayfa ofii cobsee humna hin jirreen kaartoonii humna isaatti ol harkiseetiniin biyya kana keessatti osoo maqaan isaa guyyaa takka kiyaar waan akkanaa nama godha kiyaar waan akkasii nama godha osoo namni hin jedhin hanga ammaa jiraataa jiru sirriitti beeyna. Dhugaa rabbii yoo dubbanne nama biyya kana keessa jiraatee hanga ammaatti maqaan isaa waan hin taane hin ka'iin kiyaariin dursee waamuu hin danda'u. Kiyaartu jira jechuudha. Homaa miti ittiin dhagahamini. Inni biraa haalli amma itti jirtan kun waan baay'ee gaariidha. Hamza galchi kiyaar eenyu Nasri Hamza galchi najjalaa bu'aa Hamza galchi Hamza Hamza ziizon bu'in qoy hin baana. Kanumarratti yaada kiyya xumuradhee bu'aa kumeessuun bu'eera. Yaada kiyya xumuradhee bu'aa. Wanti hojjetaa jirtanii fi akkaataan irra jirtan baay'ee bareeda. Ijoolleen biyya kana keessa jirru as gubbarratti an akkas godhee an akkana kennee akkana osoo hin taane walirratti murteessina waan ta'eef wal beeyna waan ta'eef wal dirqisiifneetinii waan dandeenyu hojjanna waan ta'eef keessan gareen ijaarameera. Garee ijaarame irratti walaa arginu warri biyya kana keessa jirtan jechuudha. Akkaataa garee keessatti invite isin godhan yoo barbaaddan namuma beektan dubbisaati aadi isin keessatti isin goona garee. Warri immoo biyya biraa jirtan adaraa itti jabaadhaati adaraa jabaadhaa ilma namaa gaafa inni du'e qofa hin booyanii fi duniyamaa dhuguma duniyamaaf booyulleen hin taatu akkaataa inni itti waan kana biyya kana keessatti makiinaa miti akkaataan jireenya harkaa gara afaanitti ittiin jiraatanuu hedduu ulfaata warri as keessa jiru hin beeka. Dadhabee bu'ee baheetiin makiinaa tanatti ba'uun isaa innuyyuu waan qajeelan waan asirraan jedhee osoo yaadaa jiru kun irratti argamuuni. Khayrimaa fi inshaallah sitti dhagaamini sibira jirraa waan dandeenyuun ummanni biyya biraa jirtanillee jabaadhaa isiniin jedhaa ulfaadhaa galatooma. Ayyee galatooma tillee ulfaadha. Ustaazni eessa jiran? Ustaazan agarreen ana gammaa. Dubbadhu saaqi. Garuu dubbicha akka hin taane dafnee osoo hojiitti seenne. Yaa okay. Asirratti yaada gabaabduu takka dubbachuu fedha. Dubbadhu rakkoo qabu. Namni wanni guddaan jalqabatan jechuu fedhu baga buutan ta'e rabbisi baasee ati mucaa xiqqaadha duniyaa namaa miti boru waa hundaa'uu dalagdee harkattee kana olillee bakka guddaa akka ga'uu dandeettu. Mucaa qaroo, mucaa bilchaataa, mucaa umurii isaatiif rakkata. Abbaa gidduu qaba isaati. Abbaa gidduu baga rabbisi baasee jedhi waliin jiru. Waliin jiranii okay abbaa gidduu baga rabbisi baasee saa bakka absheerii baga rabbiin isin baasee. Wanni guddaan beekamu qabu maalidha? Wallahi namni hedduun keenya gatti wal barre waa'ee fi Oromoo fi Oromummaa irratti. Mucaan kun Oromoodhaaf humna isaa kennee akkuma namoota ijoollee aktivistoota kaanii waa'ee Oromootiin beekamanillee guyyaa tokko as bahee geemii jedhan taphatee waa harka dheedee isaa xaaruu argine hin beekne. Nama of ta'ee jiraatu nama ammaalatee fiigee jireenya isaa jijjiirachuudhaaf jiraatu sa'aatii isaa humna isaatii olii sa'aatii isaa immoo bakka Oromoon tuqamtetti namni jalqaba fiigee dhufee ummata lafarraa nama duguugu deemu kana mootummaan lafarraa nama duguugu deemu kana afoo dhaabatee halkanii guyyaa sagalee saba kanaa ta'a turedha. Umrii isaatii olitti caakkaa keessa taa'ee ganaa gaafa ijoollummaa isaa gaafa namni viidiyoo dalaguu warra ofiitiif sodaatu gaafa namni dubbachuun afaan takka dubbachuun sodaatu inni bosona keessa taa'ee bakka jiraatutti humna isaatii ol saba kanaa tattaafachaa ture. So nama akkana kana namni hunduu ni guddata ni jalaa deebi'ee duniyaan ni facaati. Maaliidhaaf haamilee taanaaf mucaan kun mucaa xiqqaadha. Humna isaatii ol saba kanaa tajaajilee jira. Waan irraa eegamu hundaa bahee jira. Haamilee isaa haa eegnu jenne malee kiyaariin tujaara gochuudhaaf miti. Just mucaan kun obboleessa keenya hojii jira. Haamilee isaa haa eegnu. Waan humna keenya waan xiqqoo tokko gochuu ni dandeenya. Haamileen isaa eeggamuu qaba. Ofii isaatii xaarateetii akka namaa geemii taphachuuf asii achiin fiiguu waan takkaa'uu keessa hin jiru. Waa'ee biizinasa tokko keessa hin jiru. Sigaleemi. So mee haamilee haa taanuu fi bakka jalqaba ofii isaatii xaaratee geessanitti haa deebisnu ka jedhuudhaan walitti qabamee namoonni kun waan gaariirra jirtanii please waan kana waan waadaa seentan galmaan gahaa waan gaarii tokko yeroo gabaabaa keessatti obboleessa keenya kana gammachiisnu nama jechuun nama yoo jiru kana wal bira dhaabateedha. Eega du'ee booda namni asirraa walii boohuu waa baay'eedha.
namni olii beeknu baay'eedhaan. Wanni isaa godhamu wanni kiyaarii godhamu gabbaawaan yookiin immoo inni malaan jedhee waan amanuuf waan akkana dubbadha malee waan addaa qabanneetii miti dhugaa waaqa. Nama keenya appreciate gochuu nama keenya jabeeffachuu jabaa keenya jabeeffachuun nu nama kana bagaruu